ሐሳቦቻችሁን የተደራጀም ካለ ከሌለም በግላችሁ እንዳሻችሁ አንሱና እኔ የሚሰማኝን ካነሳው በኋላ ከዚያ ውስጥ ለህዝባችን ለሞያው ለሴክተሩ ቢበጀውን በማውጣት መንግስትም ድርሻውን ወስዶ ይሰራል። እናንተም እንደዚህ ድርሻችሁ ወስዳችሁ ትሰራላችሁ። አሻማር ከፉኔ አከም ድርቱ ከበጀምቶ ተዳወቶ ሆርን ሚዲያ ኩን ቆጲ ኬኛ ጉንጉሚ ከራ ሆርን ሚዲያ isini dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyaatti maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Marra isinis daawwattoonni Hoorni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa qophii gungumiitiin karaa Hoorni Miidiyaa isiniif dhiyaatu keessatti taatee biyya keenya keessatti karaa qaamota mootummaatiin dhiibbaa uummata irratti akkasuma manguddoota dargaggootaa fi harmoolii irratti bakkoota garaagaraa keessatti gahu qabadheen qophii gungumiitiin bakka tokkotti karaa gungumii Hoorni Miidiyaa irratti isiniif dhiyeessa. Marra isinis daawwattoonni Hoorni Miidiyaa kana like subscribe gochuun dagatiina yaadaaf qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa gungumii qorraa yookaan qabxii tokkoffaa guyyaa har'aa ministeerri muummee Dr. Abiy guyyaa har'aa ogeessota miidiyaalee gara wajjiran marii guddaa gochaa turaniiru jechuudha. Akkasumas yeroo darbeerraa kaasee Dr. Abiy gara deddeebiin uummata dabalee akkasumas immoo barsiisota akkasumas ogeeyyii fayyaa fi guyyaa har'aa immoo ogeessa miidiyaalee gara wajjiran marii taasisanii jiru jechuudha. Marii kana irratti gaaffilee gara akkasumas immoo yaadonni gara karaa ogeeyyota miidiyaa kanaa ka'eeti jira jechuudha. Gaazexeessitoota dabalatee akkasumas immoo namoota Itoophiyaa keessatti hojii akkasii hojjetan yookaan hojii miidiyaa hojjetan irratti guyyaa har'aa marii guddaan taasifamee yookaan marii bal'aan ta'ameeti jira jechuudha. Kana irratti qeeqni gara akkasumas immoo miidiyaalee dhuunfaa dabalatee akkasumas immoo miidiyaan gahee maalii biyya keenya keessatti taphachaa akka jiru irratti illee dubbateeti jira jechuudha. Dr. Abiy kana irratti karaa miseensota garaagaraa fi karaa hirmaattota illee yaadni garaagaraa ka'aa tureera jechuudha. Akkasumas immoo bakka itti miidiyaan galateeffatamuu qabuu fi dhiibbaa miidiyaan immoo biyya keenya keessatti qabu dudubbataniitu jiru jechuudha. Karaa miseensotaa jechuudha. Kana irratti kanaaf qeeqni garaagaraa ka'us guyyaa har'aa ogeeyyota garaagaraa wajjin gaheeti jira yookaan immoo qophiin kun gaggeeffameeti jira jechuudha. Yeroo darbe keessumaa uummata wajjira yookaan manguddoota garaagaraa wajjin bakkeewwan garaagaraatti dhufanii bakka tokkotti mari'achaa turuun ni yaadatama haala biyyi keenya keessa jirtu jechuudha. Isa xaansee barsiisota wajjiraan keessumaa barsiisonni yeroo dheeraaf gaaffii mirga yookaan gaaffii seera qabeessaatiin miindaan akka dabalamuu fi akkasumas mana jireenyaa akkasumas lafa argachuu akka qabaniif deddeebiin muummee ministeera Itoophiyaa akkasumas immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaafachaa turuun ni yaadatama. Kana irratti furmaata dhabuun isaanii yookaan immoo deebiin isaanii argamuuf hin dandeenye. Kana irratti mormii guddaa geessisaa turuun ni yaadatama barsiisonni jechuudha. Akkasumas namoonni hidhamanii illee baay'een akka jiran hanga ammaatti kan hidhaman illee akka hin hiikamne dubbatamaati jira jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan barsiisotaatiin mudachaa ture. Ammas furmaata argachuu didee isarra darbee ogeeyyonni fayyaa gara deddeebiin gaaffii gaafatanii amma sadarkaa hiriira bahuu fi amma hojii dhaabuutti illee gahanii turuun ni yaadatama ogeeyyonni fayyaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf isin gaaffii seera qabeessa gaafachaa jirtanii gaaffiin akkasitti gaafatamuu hin qabu kan jedhu gama poolisoota akkasumas immoo gama muummee ministeera Itoophiyaatiin ogeeyyiin fayyaa bakkeewwan garaagaraatti hidhamanii turuun ni yaadatama. Akkasumas hojiirraa ari'amanii turuun ni yaadatama. Hanga ammaatti illee warri ari'aman hojiitti akka hin deebine illee dubbatamaati jira jechuudha. Garuu miindaa dabaluun kun immoo anis rakkoo miindaa qaba waan ta'eef anaaf akka dabalamu nan barbaada jedhanii turuun ni yaadatama. Muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa jechuudha ogeeyyii fayyaa jira yeroo marii taasisan kana keessatti. Kanaaf ogeeyyiin fayyaa ammas rakkina guddaa fi gaaffii isaan gaafatan illee deebii dhabuunsaa ammas qoqqobbii yookaan guungummii cimaa kaasaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Keessumaa wal'aanamtoonni bakkeewwan garaagaraatti illee sadarkaa ogeessa dhaban yookaan immoo yaala dhaban illee bakkeewwan garaagaraatti rakkina guddaa argaa akka jiran argamaati jira hospitaalee garaagaraa keessatti jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo ogeeyyii miidiyaa wajjiraan muummee ministeera Itoophiyaa marii taasisa kana keessatti biyya keenya keessatti miidiyaan gahee maalii akka taphachuu qabu dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf dhiibbaa guddaallee akka qabullee dubbatanii jiru. Kanaaf mirga guutuu ogeeyyii garaagaraaf kennine yookaan immoo miidiyaalee garaagaraa fi mirga kennineen keessa baanii dhiibbaa uummataa fi diigumsa biyya kana keessatti illee guddaa taphateera kan jiru. Muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa har'aa dubbateeti jira jechuudha waa'ee miidiyaa kana irratti. Kanaaf achi keessatti rakkoo guddaan gama miidiyaatiin mudatu fi akkasumas mirgi nuti kennine itti fayyadamuu dhiisan yookaan daangaa darbaniitidha kan isaan biyya keenya keessatti jeequmsa keessa gashaa jiran kan
jedhullee dubbateetti jira jechuudha. Kanaafi miidiyaaleen garaagaraa cufamanii turan akkasumas immoo ogeeyyota miidiyaalee dabalatee hidhamaa turuun ni yaadatama hanga guyyaa irratti akkasumas gaazexeessonni garaagaraa illee hidhamanii turuun ni yaadatama jechuudha. Kun hundi Itoophiyaa keessatti akka raawwate argamaati jira. Kanaaf gama sooshaal miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa dabalatee akkasumas immoo miidiyaa dabalatee qeeni garaagaraa haa ka'uyyuu malee namoonni sooshaal miidiyaa irratti yaadaa fi mootummaa kana irratti dhiibbaa garaagaraa fi paartii garaagaraa warreen dorgoman hidhamaa turuun akkasumas immoo biyyarraa ari'amaa turuu fi akkasumas rakkina guddaa keessa akka jiran argamaati jira hanga guyyaa irratti kana irratti illee guyyaa irraa ka'eeti jira jechuudha. Waa'ee ogeeyyota kana irratti yookaan immoo ogeessota miidiyaa guyyaa irraa walgahii turame kana keessatti jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan gama miidiyaatiin jiru ammas Itoophiyaa keessatti furmaatan arganne kan jedhuu fi akkasumas immoo dhiibbaan illee nageenya kan buune miidiyaan illee gahee guddaa taphachaa jira fi akkasumas immoo bakka itti waan gaarii hojjeteeru fi bakka itti immoo dhiibbaa uummata irratti hojjechaa jiru mootummaa irratti hojjechaa jiru jira kan jiru guyyaa irraa dubbatameeti jira jechuudha. Kun hundi nuuf dubbachuu diddan yookaan immoo mootummaaf dubbatamuu dide yookaan dhiibbaan uummata bakkeewwan garaagaraatti uummanni rakkina guddaatu argaa jiru akkasumas hidhamaa otoo jiru akkasumas qeessaaf qabeenya isaa irratti buqqaa jiru miidiyaan dhiibbaa guddaa qaba jedhamee guyyaa irraa dubbatameeti jira. Kanaaf keessumaa namoonni dhugaa dubbatan akkasumas sooshaal miidiyaa irratti namoonni uummataaf hojjetan baay'een isaanii hidhaman suni amma hanga guyyaa irraatti hidhaa keessa jiru garuu muummichi kanarratti fakkeenya kaasuu dandeenya taa'ee danda'a sooshaal miidiyaa irratti yookaan feesbuuk irratti sooshaal miidiyaa mataa isaa fayyadamee uummanni rakkateera uummanni dhiphateera akkasumas qeessaaf qabeenya isaa irratti manni irratti gubachaa jira akkasumas saamamaa jira jedhee gatii kana hunda kan hojjete mootummaa dhadhee gadi bahee gatii dubbateef amma hidhaa keessatti yookaan dararaa guddaa argaatee jira jechuudha akkuma qondaaltota siyaasa duraanii jechuudha. Kanaaf rakkinni guddaan ammas gama miidiyaatiin yookaan immoo sodaa mootummaan kun miidiyaaf qabu hanga ammaatti hin dhaabbanne jechuudha. Kanaaf siyaasota xiinxaltoota siyaasaa akkasumas immoo qondaaltota garaagaraa dabalatee sodaa mootummaan kun qabuu fi akkasumas dhiibbaa isaan irratti raawwatu waan beekaniif miidiyaa kanallee guyyaa irraa doorsisanii akka jiran keessumaallee miidiyaanii dhiibbaa guddaa qaba kan jedhu guyyaa irraa dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf kun hundi gatii uummanni rakkate uummanni dhiphatee jedhanii miidiyaan tokko yaadaaf qeeqa qaba yoo dubbatanii akkasuma hidhamu akkasumas immoo kunoo dararaa guddaa argaati jiru jechuudha. Kanaaf taa'ee danda'a kilaashii hidhatee laga galee otoo hin taane miidiyaa yookaan immoo feesbuukii mataa isaa irratti rakkoo uummataa waan dubbatee fi hidhaaf dararaa guddaa akkasumas immoo erga yaada isaanii fi dhugaa mootummaa bilisiginnaa keessa jiru gatii gadi baasee fi immoo dhiibbaan irra jiru yookaan dhiibbaan duraanii isa durii caalaa hammaachaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Maalumaafuu mariin guyyaa irraa ogeeyyii miidiyaalee garaagaraa wajjin taa'ame qeeqa garaagaraaf akkasumas immoo dhiibbaan garaagaraa uummataaf akkasumas mootummaa irratti raawwatamaa jiruu fi akeekkachiisa guddaa muummichi Itoophiyaa dabarsaniiti jiru jechuudha. Qabxii gosotaan yeroo darbu eektiraaf Itoophiyaanii isa durii caalaa dubbiin isaanii hammaachaa akka dhufee fi gama eektiraatiin illee loltoota gara daangaatti bobbaasuun kun isa durii caalaa ammas dabalaa akka jiran argamaati jira jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti qofa otoo hin taane dhiibbaan gama Tigraayii fi gama eektiraatiin uummata keenya irratti raawwatamu yoo jiraate hanga Asmaraatti illee waan dhaamnuun fakkaatu kan jiru muummichi Itoophiyaa dubbachaati jira jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas gama isaanii lamaanii doorsisni hidhaa galaanaa kun furmaata dhabuunsaas ammas sodaa guddaa gama mootummoota lamaaniin geessisaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf guyyoota darban loltoota birgeedii afurii ol mootummaan Eertiraa yookaan Isaayyaas Afwerqii gara daangaa Itoophiyaatti bobbaasee akka jiruu fi loltoonni kun hundi daangaa irratti akka argaman dubbatamaati jira jechuudha. Kanaaf Asmaraan akka haasoo tokkotti gama Itoophiyaatti dabarfamuu hin dandeenye jechuudha. Yeroo darbe Itoophiyaan hidhaa galaanaa argachuu irra gaallee dhuguu wayya jedhee ture jechuudha. Muummeen ministeera Eertiraa yookaan Isaayyaas Afwerqii jechuudha. Kanaaf loltoonni gama lamaaniif daangaa irratti bobba'anii fi yookaan immoo lolaaf qophaa'anii akka jiran argamaa jira. Keessumaa immoo erga Eertiraa fi Tigraay walii galan yookaan immoo gareen Dabrasoon Gabra Mikaa'el walii galanii uummanni Tigraay fi uummanni Eertiraa akka garaatti waliin dhiichisaa jiru jechuudha. Keessumaa Isaayyaas Afwerqii fi muummeen ministeera Itoophiyaa yeroo araaramanii jiran keessumaa Finfinnee keessatti uummanni wal keessa deemaa akkasumas immoo uummanni waggoota dheeraaf waliin wal argee turuun yaadatama jechuudha. Dhiichisni yeroo sana ture gama muummee ministeera Itoophiyaa irraa galagalee gama Dooktar Gabrsoon Gabra Mikaa'el fi gama Isaayyaasitti hojjetamaati jira jechuudha. Kanaaf keellaan gidduu isaanii jiruu fi Itoophiyaa Tigraay fi Eertiraa gidduu keellaan jiru yookaan immoo daangaan jiru sun banamee amma uummanni wal keessa deemaa akka jiruu fi keessumaa immoo walii galanillee mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo Dooktar Abiy irratti dhiibbaa guddaa geessisaa akka jiran argamaati jira jechuudha. Kanaaf Dabrasoon Gabra Mikaa'el yoo barbaade Finfinnee dhufee deebi'uu yoo barbaade Tigraayitti bahee immoo Eertiraa imaluun kun
hanga ammaatti isaaniif mijateeti jira jechuudha. Kanaaf seerri Itoophiyaa keessatti hojjetamu paartilee garaagaraa walqixa ilaalaa akka hin dandeenye argamaati jira. Kanaaf seerri Itoophiyaa keessa jiru cabeera jechuun ni danda'ama. Kanaaf mootummaa federaalaatiin otoo biyyi tokko bulaa jirtu yookaan naannoon tokko mootummaa federaalaa jalatti otoo bulaa jirtu akkamitti daangaa cabsee keessumaa mootummaa naannoo ta'anii akkamitti Eertiraa fi Tigraay keessumaa paartii mormituu ta'anii akkamitti walii galanii uummata rakkoo fi dhiphina keessa gashu kan jiru kun hunduma keenyaaf gaaffiidha. Kanaaf seerri Itoophiyaa uummata Itoophiyaa walqixxee ilaalaa kan jirre kanumaayyuu argamuun ni danda'ama. Keessumaa erga walii galanii gama immoo doorsiin isaanii kun faannoo dabalatanii muummee ministeera Itoophiyaa irratti taasisaa jiranii keessumaa yaalii isaan taasisaa jiran hammas waan dhaabbate yookaan wanta duubatti deebi'ameen fakkaatu. Kanaaf Eertiraa fi Tigraay akkasumas faannoo walii galanii muummee ministeera Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa geessaa akka jiran keessumaa morra caalaa erga daangaan gidduu isaanii bahee warri Eertiraa fi warri Tigraay walii keessa deemuu jalqabanii akkasumas meeshaalee garaagaraa erga waliin daldaluu jalqabanii muummee ministeera Itoophiyaa rakkoo guddaa keessa gashuuf akka jiranii fi seerri Itoophiyaa ammoo cabuusaa argisiiseetii jira jechuudha. Kanaaf gama lamaaniin daangaarra jiran kun gara fuulduraatti maal fidanii dhufu kan jedhu walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Waa'een faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa kun ammas bakkeewwan garaagaraa keessatti faannoon badeerotodha. Dhiibbaan garaagaraa keessumaa Dabra Taaboor akkasumas Goojjamii fi akkasumas naannoo Shawaa keessatti bakkeewwan garaagaraa iddoo faannoon jiru jedhamu irratti dhiibbaa garaagaraa waraana mootummaa irratti geessisaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf gama raayyaa ittisa biyyaatiin faannoon badeera jedhamus ammas faannoon kun waan badeen fakkaatu bakkeewwan garaagaraatti kaampii dabalatee akkasumas immoo qabeenya yeroo inni barbadeessaa jirus argamaati jira. Garuu raayyaan ittisa biyyaa gadi ba'ee faannoo bakka isaan jiran liqnee hin sassaabne yookaan qabnee mootummaatti yookaan seeratti dhiyeessina kan jiru irra deddeebiin guyyaa guyyaatti ibsa baasaa turuun ni yaadatama. Garuu bakkeewwan garaagaraatti wanti isaan dhiibbaan ammas gama mootummaatii fi lolli isaan gidduu isaaniitti jiru raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo gidduu jiru daran isa durii caalaa hammaachaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf dhiibbaan gidduu isaanii jiruu fi injifannoo raayyaan ittisa biyyaa bakkeewwan garaagaraatti galmeessaa jirus gama isaaniitiin ibsi bahaa jiru argamaati jira. Gama faannootiinis waan harka duubatti hidhaman yookaan immoo wanta humna isaanii laaffifatanii fakkaatu yeroo isaan dhaadatan jechuudha. Garuu akka durii ta'uu baatus bakkeewwan garaagaraatti lolli raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo gidduutti gaggeeffamaa jiru isa durii caalaa cimee akkatti fufe argamaati jira jechuudha. Dhumarratti keessumaa waa'ee Oromiyaa keessatti immoo bakkeewwan garaagaraa keessatti waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa yookaan mootummaan maangorra jiru yeroo laallu dubbachuunsaa kan nama qaaneessuu fi bakkeewwan garaagaraatti qabeenyi barbadaa jiru ammas daran isa durii caalaa hammaachaa akka jiruu fi lolli gidduu isaanii jirullee hammaachaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf gama raayyaa ittisa biyyaatiinis ta'e gama waraana adda bilisummaa Oromootiin dhiibbaan uummata irratti ga'u daran hammaateera jechuudha. Garuu kana booddee raayyaa ittisa egaa gama muummee ministeera Itoophiyaatiin kana booddee raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaanni tokko dhuka'uu qabu kan jedhu dubbatameeti jira. Garuu kun dhaadannoo sobaa akka ta'e argamaati jira jechuudha. Bakkeewwan garaagaraatti waraana adda bilisummaa Oromooillee raayyaa ittisa biyyaa qabaa akka jiruuf keessumaa immoo sadarkaa naannoo Finfinnee keessatti bakkeewwan garaagaraa irratti lolli guddaan banamaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Gama waraana adda bilisummaa Oromootiin jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas gama isaaniitiin jiruu fi uummata immoo bakkeewwan garaagaraatti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa akka jiru waraana adda bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffamu ammaacha akka dhufe argamaati jira jechuudha. Kana irratti keessumaa waajjirri keessumaan Abiy yookaan immoo inni Gullalleetti argamu Abiy karaa nagaa warreen Dawud Ibsaatiin durfaman yeroo dhiyootti yookaan guyyoota muraasatti asitti waajjirri isaanii kan Finfinnee Gullallee jiru sun banameeti jira jechuudha. Kana irratti garuu banamuu waajjira kana keessatti hanqinni guddaan akka jirullee Dawud Ibsaa dubbataniiti jiru jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas waajjirri sun haa banamuyyuu malee yeroo dheeraa dura waajjira sana keessatti qabeenyi guddaan saamamee turuuf akkasumas immoo qabeenyi sun caccabee akkasumas immoo warreen hooggantoota achi keessa jiran hidhamanii turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf keessumaa boordiin filannoo biyyaalessaa ji'oota muraasa erga hafeera jechuudha. Filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu naannoo G9 qofatu hafe jechuudha. Itoophiyaa keessatti filannoon gaggeeffamuu fi kanarratti waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo Abiy karaa nagaa keessumaa waajjirri isaanii Finfinneetti baname kuni irratti hirmaatuuf hin hirmaatanii ammatti adda hin baane garuu kan KFO akka irratti hirmaatan adda baheeti jira jechuudha. Kanaaf marii guyyoota darban paartilee mormitoota wajjirraan taa'ame keessatti Abiy fi KFO hirmaachuu akka hin dandeenye dubbatamee ture. Kanarratti guyyaa har'aa Dawud Ibsaallee deebii deebisaniitu jiru jechuudha. Waa'ee hirmaachuu dhiisuu isaanii mariin biyyaalessaa miila nagaaf taa'ame sun wanta hiika hin qabnedha yookaan immoo waan furmaata qabu otoo hin taane qaama tokko deeggaruu akka ta'e illee guyyaa har'aa dubbataniitu jiru. Dhiyoo qabna viidicha laallee walitti deebina. Marii biyyoolessaa wixinee mana maree biyya bakka bu'ootaatti dabarse akka labsamuuf jedhamee achirraa immoo labsiin sabaaf yeroo jedhutti gumii waloo paartiilee isa giddu galeessaa keessatti miseensi keenya koree hojii raawwachiistuu jaaljabeessaa gabbisaa ni hirmaata.
warri kaafaa hirmaannaa qabu hundi keenya achitti isa qofaatu sochiirra jira jaallammii qofaatu sochiirra jira dhaaba keessa yaada keenya kennan gara marii biyyoolessaatti ni deemna yoo ta'e marii biyyoolessaa kana waliin abbaa itti ta'uu qabna abbaa itti ta'uuf immoo tokko qophii isaarraa lammaffaa ijaarsa isaa fi caasaa isaa diriirsuu fi bulchiinsa isaa tolchuusaa sadaffaa kanneen marii biyyoolessaa kana gaggeessani koomishinii haa ta'u akka biraatti haa diriiru caasaansaa kana waliin haa tolchinu malee kaabinee ministeerotaa ofiisaa ka prosperity party qofa ka ta'e ofiisaa wixinee ofiisaa mana maree bakka bu'ootaatti ergee manni maree bakka bu'ootaa kun kanuma prosperity party qofaadha fi waahillansaa ka deeggartoota isaa qofaadha hin ta'u kuni wayyeessaa ka jedhu yaada keenya kenna. Egaa akkuma viidiyoo irraa argitan gaa wal amantaan gidduu isaanii akka hin jirre keessumaa waraana abaawoo warra gullallee kana yookaan immoo Jaal Daawud Ibsaa fi paartilee abaawoo fi paartii ammoo yookaan bilchiginaa gidduutti wal amantaan akka hin jirrellee argamaa jira jechuudha dubbii isaan gidduu jiruu fi akkasumas immoo wal waamuun isaanii kun egaa hanga ammaatti illee wal amantaa hin qaban jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan isaan gidduu jiraachuun isaa immoo gaa uummanni nagaa kan arganneef illee yookaan immoo biyya keenya keessatti illee nageenya akka buuneef dhiibbaa guddaa taphachaa kan jiru isaanii jechuudha. Otoo isaan wal amananii yookaan immoo paartileen kamiyyuu yookaan keessumaa warreen Oromoo falman kun yookaan warreen Oromoo hojjetan kun otoo wal amanu ta'ee mootummaa kana dabalatee hanga kanaatti uummanni bakkee gargaraatti qeessaaf qabeenya isaarraan buqqa'u jechuudha. Kanaaf amma rakkoo guddaa kan ta'e Itoophiyaa keessatti wanti raawwatamaa jiru paartileetu rakkoo guddaa argaa jiru otoo hin taane uummata qeessaaf qabeenya isaarra jiruuf namoota nagaatu dhiibbaa guddaa yookaan rakkina guddaaf dararaa guddaa argaa jira jechuudha. Kanaaf paartiin akka jirtu ta'ee garuu qaamonni garaagaraa paartii sana cabsuuf yookaan paartiin sun akka baduuf hojjetu otoo hin taane uummanni bakkeewwan garaagaraa jiru kakaasanii uummanni sun akka baduuf hojjetu jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaa kan argaa jiru namoota nagaa fi keessumaa immoo namoota baadiyyaa jiraatan waraana akkas deeggartu jedhanii paartii akkasii deeggartu jedhanii kan dhiibbaa guddaa geessisu warra faarsee bultoota kana dabalatee akkasumas poolisoota garaagaraa dabalateeti uummata baadiyyaa jiru qeessaaf qabeenya isaarraa buqqisaa jiru jechuudha. Kanaaf wanti amma Jaal Daawud Ibsaa jedhe kun wal amantaa dhabuun isaanii akka jirtu ta'e garuu isaan rakkinni guddaan keessumaa gaa Jaal Daawud Ibsaa guyyaa kan isaan dubbatanii dubbii kanarratti amma hojiirraa ugguramuuf ammoo keessumaa immoo mana isaaniitti akka hin baaneef illee ugguramanii turuu guyyaa dubbataniiti jiru jechuudha. Kanaaf dhiibbaan ammas irratti ta'aa jiru akkuma jirutti ta'ee garuu qaamonni garaagaraa keessumaa namoota baadiyyaa jiran irratti rakkina isaan geessisaa jiraniif akkasumas manguddoota dabalatee akkasumas dargaggoota dabalatee akkasumas immoo harmoolii keenya bakkeewwan garaagaraatti rakkisuu fi hidhuun kun daran hammaachaa akka dhufellee argamaati jira. Kanaaf gaa muummee ministeera Itoophiyaa gaa yeroo dhiyoo hafe kana keessatti gaa boordii filannoo gaggeeffamu kana keessatti waajjira abaa'oo yookaan immoo waboo kan ta'e gaa Finfinnee jiru sana bananiiti jiru jechuudha. Kanaaf gaa abaa'oon karaa nagaa Finfinneetti ta'ame sun gaa boordii filannoo biyyaalessaa irratti hirmaataa fi hirmaatuun ammatti adda bahuu haa baatu malee gara fuulduraatti gaa wanti adda bahu jiraachuun isaa waan hafu hin fakkaatu. Kanaaf guutummaa biyya keenya keessatti gaa rakkinni guddaa fi akkasumas immoo gaa biyyootuma bakkeewwan garaagaraa jiru biyyoota addunyaa dabalatee akkasumas gaa rakkoonni guddaan gahaati jira jechuudha. Kanaaf gaa dhumarratti gaa waa'een Iraanii fi Israa'el gaa gara nagaatti yookaan immoo mariitti galuuf akka jiran guyyaa har'aa gama Doonaald Tiraamp yookaan pirezidaantii USA'tiin darbeeti jira jechuudha. Kanaaf rakkoowwan garaagaraa gaa isaan gidduu tursu yookaan lolli guyyoota muraasaaf gaggeeffamaa ture yookaan torban muraasa gaheera jechuudha. Kana keessatti gaa dhukaanni garaagaraa akkas lubbuun namootaaf qabeenya hedduun barbadaa'ee turuun ni yaadatama waa'een Israa'elii fi Iraan kuni. Kanarratti gaa guyyaa har'aa gaa Doonaald Tiraamp gaa nagaan akka bu'uuf yookaan mariitti akka ta'aniif keessumaa immoo guyyoota 12 dhukaanni dhaabuu akka qabu dhaabachuu akka qabu guyyaa har'aa dubbataniiti jiru. Hin araaramu moo hin araaramanii yookaan immoo biyyoonni biraa itti dabalanii lola kana gaggeessuu gara fuulduraatti kan jedhu walumaan kan laallu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungumbii koo guyyaa har'aa kan hangammaatti daawwataa turtan ture. Taatee biyya keenya keessatti bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaa ture kan hangammaatti daawwataa turtan ture. Si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungumbii biraan hanga walitti deemtu immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.